Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee raawwii karoora bara baajetaa 2018 kilaastera kabachiisa dambii fi bulchiinsa gaarii ji'oottan salgan darbanii kan gamaagame yoo ta'u, gamaagamichaanis ji'oottan salgan darban magaalaa Finfinnee keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tajaajila hawaasaa ammayyeessuu irratti hojii qindoominaan hojjetameen bu'aawwan gurguddoon galmaa'uu ibsameera. Hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee fi walitti qabduun kilaastera kabachiisa dambii fi bulchiinsa gaarii aadde Liidiyaa Girmaa ji'oottan salgan darbanitti kilaasterichi gama nageenyaa fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuutiin milkaa'inni guddaan galmaa'aniiru jedhan. ቅንጅት ሲባል በተሰጠው ተልዕኮ የሚሰሩ መደበኛ ስራዎች ሳይሆኑ qindoomina wayita jedhamu ergama itti kennameen kan hojjetamanii hojiilee idilee osoo hin taane qaama hojii idilee ta'ee garuu dhaabbilee deeggarsaa barbaadaniif karoorsuun hojiilee waliin hojjetamanidha. Bara baajataa 2018 ji'oottan 9 darbanitti kilaasterri kabachiisaa dambii fi bulchiinsa gaarii qindoominaan karoora hojii baafatanii hojiitti seenaniin gama nageenyaa fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuutiin milkaa'inni guddaan galmaa'aniiru. Dhaabbilee keessatti hojimaata dijitaalaa babal'isuun kenniinsa tajaajilaa tuttuqaa namaarraa hir'isuun danda'ameera kan jedhan aadde Liidiyaan, kunis tajaajilli haqa qabeessi saffisaan akka kennamuu fi hojimaata badaa hambisuu keessatti gumaacha olaanaa taasiseera jedhan. Hawaasa abbaa nageenyaa taasisuun hojiilee qindoominaan hojjetamaniin hammi yakkaa dhibbeentaa 47 irrachuus aadde Liidiyaan himanii filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaan karaa nagaa fi dimokiraatawaan akka geggeeffamuuf kilaasterri kabachiisa seeraa fi bulchiinsa gaarii qindoominaan hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. የከተማችንን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ nageenyaa fi tasgabbii magaalaa keenyaa mirkaneessuuf ergama olaantummaa seeraa kabachiisuu raawwachuu fi ammas qindoominni hojiin hawaasaa abbaa nageenyaa taasisu cimee itti fufuu qaba. Hunda ole waqtiin keessa jirru kun yeroo filannooti. Filannoon biyyaalessaa marsaan 7ffaan karaa nagaa fi dimokiraasiin akka xumuramu taasisuuf kilaasterri kun ga'ee leencaa bahachuu qaba. Buufanni filannoo jiran hunduu sodaa nageenyarraa bilisa ta'uu qabu. Waliigalaan yeroon filannoo fi filannoo booda sochiin jiru nagaa akka ta'uuf kilaasterri kun xiyyeeffannoo addaan hojjechuu qaba. Hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee Kumalaa Zarihuun Tafarraa, hoogganaa biiroo haqaa magaalaa Finfinnee obbo Takilee Bazzaabbii fi koomishinera koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa magaalattii koomishinar Jamaal Radii yaada kennaniin nageenya magaalaa Finfinnee mirkaneessuun bu'aa qindoomina keenyaati jedhaniin gara fuula duraattis kanaa ol hojjechuuf qophii ta'uu himaniiru. የሰራናቸው በክላስተር ስራዎች እውነቱን ለመናገር እጅግ የሚያስመሰግን ክላስተር ከናን ሆጂሌን ሆጀኔ ባዬ ከን ገለቴፈቺሱዳ ሃታውቲ ገረ ፉራ ዱራቲ አሞ ከናኦል ቅንዶሙን ቀብጢሌ ካን ቅናት ካን ረት ጥየፈቹን የሆጀኔ ከናኦል ኤርገመ ኬኛ ባሃቹ ደንደኛ አመስ ሃላ ጋሪ ረጅራ ጭምኔስ ኢትፉፉ ቀምና ይሄኛው ክላስተር ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለው ተልዕኮ የሚታወቅ ነው። ኤርገምኒ ከነ ቦደ ጅሩ ቤከማዳም ሆጂሌ መጋለቲ ኬሰቲ ሆጀተሙ ሁንዳፍ ከናኦል ቅንዶሙን ሆጀቹ ቀምና ኬሰቱ ክላስተር ኩኒ ፍለኖ biyyaalessaa marsaa 7ffaaf xiyyeeffannoo addaan hojjechuu qaba. በመደበኛ ስራ ምን ስራ እዚህ አታምጡ። hojii idileen hojjennu asin fidinaa ergama waloo keenyaaf hudhaa kan ta'an irratti qindoominaan karoorsinee haa hojjennu kan jedhame ergaa guddaadha. Dhaabbaticha kan geggeessu dhimmoota qindoominaan irratti hojjetamuu barbaachisu adda baasuu qaba. Nutis kanaan ol qindoominaan yoo hojjenne milkaa'uu ni dandeenya.